Hello, welcome to our YouTube channel, History of Freshman course by Afan Romo. To the topic, Unit 2, People and Cultures in Ethiopia and the Horn. Ara Chapter 2, People, Culture in Ethiopia and the Horn. Mata duree jiru kan eegallu taati haga xumuraatti like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. In the second chapter outline human evolution, developing of the region, language and linguistic process, settlement pattern, economic formation, indigenous religion. The first topic from our today topic, human evolution. Human evolution mata duree jiru kana jalatti akkaataa ilmi namaa ittiin jalqaba oriijinii itti argamee fi haala akkamiirratti akka amma jiru kana dhufuu danda'e kan waliin barannu taati haga xumuraatti nu faana turaa like share subscribe gochuu hin dagatina. Archaeological evidence suggests that East Africa Rift Valley is the cradle of humanity. Akka ragaa archaeologicaaliidhaan mirkanaa'etti East Africa Rift Valley kun akka oriijinii ilma namaati yookaan ka'umsa ilma namaati jedhamee kan tilmaamamudha jechuudha. Evidence related to both biological cultural evolution have been discovered in the Lower Omo and the Middle Awash Valley both by Ethiopian and the foreign scholar. Akka ragaalee baayoloojikaalii fi kaalchiraal evolushiniidhaan mirkanaa'ee jirutti Lower Omo fi Middle Awash Valley keessatti kan iskoolaroota warreen alarraa dhufanii qoratanii fi akkasuma warreen lammiilee Itoophiyaatiin kan qoratamee ragaan argamee jirudha jechuudha. Evidensiin gahaan kan jirudha. Accordingly, many archaeological evidences has been discovered in Ethiopia, including a fossil named Kororopithecus, dated 10 million before present was unearthed in Anchar in West Hararge in 2007. Haaluma kanaan archaeological evidensiin kun kan argamee jiru kan maqaan isaa Kororopithecus jedhamu waggaa miiliyoona 10 duratti kan jiraataa ture Ancar bakka jedhamtu Harargee lixaa keessatti kan argamee jirudha jechuudha. So the 3 years old child's fossil name is as Australopithecus afarensis Salam, dated to 3.3 million years before present, was also discovered at the Dakika Bille Afar in 2000. Daa'imni waggaa 3 lafeen kan jiraataa turte Australopithecus afarensis tan jedhamtu. Australopithecus afarensis tan jedhamtu Salaamin waggaa miiliyoona 3.3 duratti kan jiraataa turte. Kan argamte dakiikaa fi miilletti naannoo Afar keessa jechuudha. Naannoo bara 2000tti kan argamte. Another Australopithecus afarensis. Another Australopithecus afarensis or Lucy or Dinklage by Amharic, dated 3.18 million before present, was discovered by Donald Johnson in 1974 at the site of Hadar in Ethiopia. Lafeeleen biroo Australopithecus afarensis tan jedhamtu. Lucy yookaan Dinklage tan jedhamtu jechuudha. Waggaa 3 miiliyoona 3.8 duratti kan argamte jirtudha. Eenyuun Donald Johnson namticha jedhamu kanaan Hadar Afar Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kun egaa garaagarummaan isaa Australopithecus afarensisii fi Australopithecus afarensisidha jechuudha. Australopithecus afarensisiin Salaamidha. Daa'ima jechuun childidha. Australopithecus afarensisin ammoo Lucy yookaan Dinklage afaan Amaaraatiin kan jedhamtudha jechuudha. And the fossil named Australopithecus anamensis. Australopithecus anamensis. It has a combination of traits found in both apes and human was discovered around Lake Turkana.
Fossiliin maqaan isii Australopithecus anamensis jedhamtu. It has a combination of traits found in both apes and humans. Australopithecus anamensis boca ilma namaatii fi boca jaldeessaa illee kan waliin hammattee qabdudha jechuudha. Ilma namaa qofaas hin taane jaldeessa qofaas hin taane garuu isaan lamaanitti dhiyaatanii kan argamtudha jechuudha. Kun was discovered around of Lake Turkana. Naannoo Harar Turkaanaatti kan argamte jechuudha. Kibba Itoophiyaa irra jechuudha. Naannoo daangaa Keeniyaa irratti kan argamtudha. An ecofact named as Australopithecus garhi means surprise in Afar language, dated to 2.5 million years before present, was discovered at Bori, Middle Awash in 1990. Ecofactiin Australopithecus garhi jedhamtu kun naannoo Afar keessatti kan argamte. Isinis waggaa 2.5 miiliyoonaan duratti kan argamte. Bakki isii Boorii Awaash giddugala Awaashitti kan argamtedha jechuudha. Bara 1990 keessa. The development of the human brain was the main feature of the next stage of human evolution, which produced the genus Homo, believed to have emerged to up to 2.5 million years before present. Kunis guddinni sammuu ilma namaa yookaan guddinni dagaaginni sammuu isaanii kun maal kan fideedha gara genus Homotti step-dhaan kan akka deeman. Sadarkaa guddinni isaaniitiin sadarkaa yaadni isaanii dabaluu yookaan modernii ta'uudhaan lakka dabalaa deemuun gara genus Homotti kan siqaa dhufeedha. Kunis kan dhufe gara genus Homotti kan jedhamee amanamu waggaa miliyoona 2 haga miliyoona 2.5tti asiin duratti. Naannoo kana gara genus Homotti siquu danda'e jedhamee amanamaa jechuudha. And well, the evidence of the genus Homo have been discovered in different parts of Ethiopia and the Horn. Ragaan genus Homoon argamudha kan argame jechuudha. Discovered in Ethiopia and different parts of Ethiopia and the Horn. Naannolee genus Homo argamu ragaan kan argame Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa naannolee takka takkatti bakka garagaraatti kan argamaa turedha jechuudha. Genus Homo kan jedhamee amanamu jechuudha. A partial school of fossil named as Homo habilis, which is derived from Latin term human being, and habilis skillful use of hand, dated 1.9 million years before present, has been found in the lower Homo. A partial schooling lafeen kun kan argame Homo habilis kan jedhamu maqaan isaa jechuudha. Homo habilis kan jedhamu maqaan jedhamu kun kan irraa dhufe afaan Laatinii yoo ta'u afaan Laatinii kana jecha lamarraa jechuudha. Kunis Homo kan jedhamu human being jechuu yoo ta'u habilis jechuun skillful use of hand jechuudha. Kunis kan argame. So, a fossil named Homo erectus. Homo erectus walking upright, dated 1.6 million years before present, was discovered at Mercacontrole, Conso Gardula, and Gajab. Fossiliin maqaan isii Homo erectus jedhamtu. Walking upright, dated. Isinis kan ol ka'anii deemuudhaan ni gaafasii jechuudha. Waggaa miliyoona 1.6 jahan duratti kan jiraataa turtee fi isiin kan argamte naannoo malkaa kunturree Koonsoo Gaaddullaa fi Gadabitti kan argamte jechuudha. Homo erectus kan jedhamtu kun jechuudha. Second genus Homo tan taate naannoo kanatti kan argamte. Homo erectus seems to have originated in Africa and then spread out to the rest of the world. Homo erectus tun argamni isii akkuma sanyiin dhala namaa hundi Afrikaa keessatti argame. Homo erectus illee Afrikaa keessa kan argamtee fi Homolee keessa kan gara addunyaatti babal'attee argamte kan taatedha jechuudha. Isiin gara Afrikaa alatti naannolee Noorzi Eeshiyaa fi Saawus Awurooppaa garas kan godaanuudhaan achitti argamtedha jechuudha.
And well, skeleton of archaic Homo sapiens. Skeletoniin lafeen guutuu jechuun archaic Homo sapiens knowledgeable human being ta'in jedhamtee beekamtu. Did 400 years before present was discovered in Middle Awash. Skeletoniin archaic Homo sapiens kun knowledgeable human being jechuudhaan kan beekamu ilma namaa waa hubatee beekuu danda'e jedhamuudhaan jechuudha. Kunis kan jiraatu naannoo asiin duratti waggaa 400 dura kan jiraatte jedhamee kan tilmaamamudha jechuudha. Was discovered in Middle Awash. Middle Awash keessa kan argamu. Kun maal jedhama? Homo sapiens keessaa Homo sapiens bakka lamatti kan qoonnee ilaallu jechuudha bakka kanatti. First Homo sapiens, archaic Homo sapiens or ancient or previous Homo sapiens kan jennu kana. The fossil of Homo sapiens space the fossil of Homo sapiens 100 years before present were discovered at Porky Epic near Jawa, Kibish, around Lower Omo in 1967. Lafeen Homo sapiens yookaan modern Homo sapiens kan jennuun kun or modern human being kan jennuun waggaa 100 duratti kan jiraataa turee fi innis kan argame naannoo Diradawa Porky Epic bakka Shaamtuu fi Kibish naannoo Lower Omo keessaa kan argame bara 1967 keessa kan argamedha jechuudha. And all these archaeological evidence show that Ethiopia is a cradle of human being. Ragaaleen asii walitti haasoo arginu kun hundi isaatu akka Itoophiyaan bakka ka'umsa dhala namaa taate ragaa guddaadha jechuudha. And the next topic, cultural evolution, as the next program. Until the next program, bye bye. Don't forget to subscribe, like, share,